Jirtuu nagaa keessanii arrallee turtii jeshaniin booda wanti tokko isinii qabadheen dhufe maal ture jechuun keessaniin oolle arrata wal dhuftaa subscribe gochuun please video like gochuu akkasumallee gaaffii barbaadan asxaa staayitii keessan haga xumuraatti na wajjin tursiisaa jira gara video gochuun deebi'u akkuma argaa jirtanii cina irrattis wanti argamu jira jalattis wanti argamu jira bakki xiyyi kun agarsiisu guyyaa lamaan duratti ayyaana gannaa wal qabsiisee rifeensa tokko seen ture kanan tokkosii jeshanii booda jechuudha turtii jeshanii booda jeshan kana duratti tokkosee eessa akka rakkoon jiruu fi eessa tokko wal caalee maal akka barbaadu erga cheekii godhee booda irraa kukkuteen ture ergasii jeshanii asitti hagam akka dabalee fi eessa akka ga'e ammas immoo maal akka barbaadu adda baasuu fi yaadeen jira sammuuna kanarraa kukkutuun koin oolle garuu viidiyoo kana keessatti miti viidiyoo biraatiin isinii deebi'a jechuudha. Rifeensa irraa kukkutuun faayidaa guddaa akka qabu rifeensa haphateedhaan wal qixxeessuu akkasumallee xiyyoosaa ka'uun wal xaxuu wal gurguruunfee fi amaloota garaagaraa agarsiisaniif irraa kukkutuun sadarkaa tokkoffaa irratti faayidaa olaanaa akka qabu viidiyoo hedduu isaa hojjedheen ture gadi buusan ilaaluu dandeessu fuuldurattis immoo kan hin hojjedhu ta'a. Har'a garuu ayyaana gannaatiin kana wal qabsiisee tokkosee guyyaa lamaan dura bakka xiyyi kun agarsiisu gaafan tokkoseedha amma garuu akkuma isin beektan ayyaanni gannaa erga darbee guyyaa lama bulee sadaffaa sanatti fakkaata hunda goggooruu baadhee baga ayyaana raaftan jecha guyyaa lamaan ayyaana wal qabsiisee tokkosee sana booddee ergasii hin fillee waa tokko sin goone akkasumatti walitti xaaxee shaashii keessa ture jechuudha. Har'a gaafan gadi fuudhu kana hidhee isinitti himuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko wal xaaxee baay'ee tokko keessaa yaa'e akkuma isiniin jedhe rifeensi koo amala baay'ee fokkisaa ta'e qaba. Xiqqoo ishee yeroo sarara darbe jennaan guyyaa 3-4 bulee taanaan baay'ee tokko naan filamu wal xaxaa jechuudha. Har'allee guyyaa lama bulee sadaffaa isaatti kan qaqqabadhee ta'uun guyyoota lamaan tokko akkasitti dabalee ta'ee keessa galee jechuudha. Baay'ee bakka xiyyi kun agarsiisu gaafanni tokkosee jechuudha. Gannaan akka boruu hidhee har'a tokkosee jechuudha. Gannaan gaafa facaasaa darbee miti dafinoo natti fakkaata dafinoo galgala baay'ee bareedaa haala kanaatiin fataa jennee dabarsineerra isin bira ayyaana bareedaa akka ta'e nan beeka abdiin qaba. Akkasuma ijoolleen biyya namaa keessa jirtanii meeshaa hedduu isaa kan rifeensaaf ta'u hedduun keessan of biraa qabdu garuu kamitti akka rifeensa ofirratti hojjetatan hin beektanii ofirratti baradhaa yaalii gaggeessaa rakkina hin qabu yaaluun gaariidha maaliif waan gaarii waan isin barbaadanitti isin baasa waan ta'eef kuma yeroo hunda isiniin jedhu ani mana rifeensaa deemee hin beeku deemuu isin barbaadu fuulduratti deemuu fedha hin qabu kanan hojjedhee kanan tokko seekuni akkuma isin argaatan meeqatii meeqa baasa birrii meeqaan hojjetamaa jechuu gootii mana rifeensaa yeroo deemtan koomentii irratti yaada keessan nan barbaadanan eega waan isin naan jettan warri mana rifeensaa deemtanii hojjetattan haga kanaan hojjetama kuni naan jettanii akkasiin koomentii naa barreessitanii abdiin qaba egaa akkuma argaatii jirtanii guyyaa lama bulee sadaffaa irratti har'a qaqqabadheen jira baay'ee tokko keessaa yaa'e baay'ee tokko caccabe waan akkasirraallee akka of eeggattanii jechuudha rifeensi kamaansaa taa'u baay'ee tokko rakkoo qabaa jechuudha akka kan kooti yoo ta'e hedduun keessa rifeensi kun caccabaanii buqqaa maal ta'a jettu ofirratti haga dandeessan yoo bareeduu baatee argitanii akkasitti wal xaxee jira jechuudha otoo bareeduu otoo maal jedhu na shawwadee ture har'a garuu akka dingatarra bahee qaqqabadhee jechuudha baay'ee wal xaxee jira viidiyoo keessaa goggotee shoortii viidiyoo godhachuu yeroo hin qabu. Gaafan tokkosii sana qibaatiitti goonee maaliif qibaatii rifeensatti dibamee rifeensi gaafa tokkofamu rifeensi sun akka gubatu akka habbatuu fi akka jajjabatu taasisaa darbee immoo xiyyoon isaa qarxas jedhee akka jajjabaatuuf saaxilaa deemaa jechuudha adeemsa keessa yeroo rifeensi keessan tokkostanillee qibaatii akka ittiin dibnee gaarii miti erga tokkostanii xumurtanii booda guyyaa tokkos ta'e lamas ta'e bultanii yookaan immoo yeroo sana erga xumurtanii qibaatiitti fayyadamuu dandeessu garuu qibaatiidhaan tokko sun baay'ee tokko fokkisaadha keessattuu ijoolleen wantinaatiin tokko fattan jechuudha ibsaatiin kuttaa gaasii ibsaanillee garaagarummaa akka qabu beektu kuttaa gaasii wayya malee ibsaatiin ni tokko kun baay'ee tokko rifeensarra balaa guddaa akka geessisutti hin beekaanii xinniqqaaqee godhaa warri beektan beektu warri hin beekne beektu egaa akkuma argaartan haala kanaatiin sossobeessuu ta'ee dheetiin isinuu ni beektanii sossobuun jaalladhaanii akka rifeensa koo jaalladhu maalumallee hin jaalladhu isinillee akkasuma jedhee yaada suuta jedhee filee walirraa hiree fileetiin kunoo bakka 4-5 akkas natti fakkaata quxuxuris akkasitti hojjechaa jira jechuudha sammuuna kana morraa kukkutuuf qophii godheetiin jira viidiyoo itti aanuutiin walitti deebina isa kana bal'inaan viidiyoo sana irratti isiniif ibsa amma kana walumaa gala isaatii xumureen jira garuu baay'ee tokko keessaa yaa'e way kana jechuun akkasumatti guyyaa lama walitti xaxamee bulee rifeensi koo amala fokkisaa qaba
isin qofa miti qofaa keessan miti isiniin jedhee ture. Egaa viidiyoon irra qabadhee dhufe kana fakkaata. Itti aansuun gaaffii isin hedduun keessan na gaafattanii gaaffii keessan deebisuudhaaf ammallee qophiidha. Garuu waan gaafattan viidiyoon an hojjedhe haga xumuraatti erga daawwattanii booda wanta dogoggoradha kanarratti deebii maaliif qabda jettan qofa gaaffii keessan adda baastanii na gaafachuun dirqama keessanii. Maaliif anillee maal akka jechuu maal akka barbaaddan yookaan maal akka sirreeffachuu barbaaddan isinii deebisuu fi gaaffiin keessan akkasuma namoota hedduudhaaf deebii akka ta'u abdiin qaba. Egaa akkuma isinuu beektanii wantoota garaagaraatti akkam fayyadamaa jiru warri immoo itti fayyadamaa jirtanii jijjiirama qaba. Baay'ee barachaa jirra, hordofuutti jirra, waan hedduu sirreeffachuutti jirra. Warri jechaa jirtanii baay'een keessanii jirtu jechuudha. Isa kana viidiyoo birootiin fuulduratti kan waliin deemnu kan walitti deebinu ta'a jedhanii asittis immoo jijjiiramni akkamii akka jiru lakkaa rifeensarraa kukkituun faayidaa akkasii qaba akkamitti wal qixxeeffachuu hin danda'amu maal gochuun qaba warri jettan viidiyoo kana sheerii laayikii gochuu akkasumallee isaa yaada keessan irratti komentii irratti barreessaa. Na eegaa deebi'een dhufaa isiniin ja'a kun akkuma argaa jirtan wantoota garaagaraatti mana keessatti qopheessee kan itti fayyadamaa jiru. Warris immoo mana keessatti isiniin mijannee karaa salphaatiin akkamitti akka bitachuu dandeessan eessallee akka bitachuu dandeessan maal akka gochuu dandeessan hagan danda'e hagam beeku isinitti himaa ture jechuudha. Viidiyoo gadi bu'aatii warri haaraa taatanii ilaalaa warri mana keessatti maaltu hojjette kuni maal gootee jettan gadi buutanii guutuusaa argachuu dandeessu. Fuulduratti illee kanan itti fayyadamu jechuudha. Kaleessas kan ture borullee kan itti fufu wanti kuni baay'ee faayidaa guddaa kan qabu rifeensa caccabee rifeensa buqqa'u akkasuma rifeensa adda gubbaarraan dhumee rifeensa haphatee rifeensa caccabaatuu fi kanneen biroo kanneen kana fakkaatanii fi faayidaa guddaa kan qabu jechuudha. Yaa gatii isaatu waddara malee gabaarraallee ni argama wanti kuni. Gatiin isaa garuu baay'ee tokko widdii akka ta'e qodaan ishee xiqqoo gatiin isaa immoo widdiidha. Warri isin hin mijanne bitachuun keessanii gabaarraa bitachuun keessanii waanuma hin oolle homaa gochuun hin danda'amu. Warri isin danda'ame immoo mana keessatti yeroo itti kennuudhaan hojjetatanii wantoota keemikaala garaagaraa irraa bilisa ta'e yeroo gabaabaa keessatti rifeensa keessaniif tiriitmentii barbaachisaa fi gahaa ta'e kan kennitanidha yoo ta'e akkuma kana waan bareedaa akkasiin argattanii abdii guddaan qaba. Egaa isaan kana hundumaa warra ammas gara dhumaa isinitti mul'atan kanaa fi kan kana fakkaatan gadi buutanii hedduu salaaluu dandeessu. Warri haaraa taatanii isinii galuu dhiisuu danda'a. Akkasumallee viidiyoo haga xumuraatti waan daawwattan ta'e waa'ee maalirraa akkanaas yoo isiniif galuu dhiisuu danda'a waan ta'eef gadi buutanii ilaaluu dandeessu. Isaan kun rifeensa faayidaa guddaa kan qabanii jechuudha. Maal barbaaddu rifeensa dheerachuu rifeensa akka yabbatu akka baay'atu akka maal ta'u barbaadan guutummaa isaa asuma keessa jira jechuudha. Qofa qofaatti qorichuun jiru asuma keessa faayidaan hundumtuu jira. Egaa haga ammaatti waan wajjin turtanii fi baay'ee galatoomaa kabajaaf jaalala guddaan isinii qaba. Bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'a. Viidiyoo laayik sheer sabskiraayib gochuun irraanfatina. Viidiyoo ittaanu rifeensa irraa kukkituun ammas irra deebii faayidaa maalii akka qabu maaliif akka gargaaru akkamitti irraa kukkunna mana rifeensa deemnamoo mana keessatti immoo kan kunatti mul'atu isa tokko dheeraa ta'e isa tokko gabaabaa ta'e fuuldura rakkoo qaba duuba jidduu whatever isa tokko rakkoo qabu viidiyoo qopheesseetiin jira waan ta'eef isarratti wal argina. Hagasitti garuu viidiyoo kana eenyutu akka daawwate eenyutu akka sheer godhe akkasumas saabskraayibii keessan nan eegaa bakka jirtan.